Sababa Dr. Abiyyiin achi dhaqee nu dubbachuu yookaan bilibsii keessa fayyadanii namni egaa nuti Itoophiyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Baayaan Miidiyaa akkam jirtu nagaa qabduun isiniin jedha. Ani obboleessa keessan saahiba alhamdulillah nagaa kiyyan isiniin jedha. Egaa har'as walitti deebinee jirra. Har'a immoo qorri baay'ee isaa nutti jabaataara. Egaa wama ta'e uffanneetuma yoo dhumallee ta'e malee kan waan yookaan bilibsii keessa fayyadanii wama ta'e bakka shaalii kana fa'i wama ta'e yoo ta'e malee hin ulfaata baay'ee ulfaata. Egaa viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Miga viidiyoo kana wajjin ilaalla. Viidiyoon har'a ani qabadhee isiniif dhiyaadhe viidiyoo itti gammadanu, viidiyoo itti boonanu, kanis immoo keessaa dinqisiifatanu, waan baay'ees immoo irraa baratanu ta'a. Egaa hordoftoota keenya gara viidiyoo utuu hin deebiin kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanala kanaa ta'aa isiniin jedha. Viidiyoo keenya ilaaluun duratti like gochuudhaan viidiyoo ilaaluu eegalaa isiniin jedha. Egaa mee walumaan gara viidiyoo. Sababa Dr. Abiyyiin achi dhaqee nu dubbachuutiin ni beeku. Eegasi Hajji Ibraahimis dhaqee nu dubbachuutiin ni beeku. Jarri har'a ni laffa'e amma waan takka tan dogoggora duraa taatee jijjiira malee dogoggora xixiqqaasan irra dabarraa fi irra hedduutti dhibbaa fi harka dhibbarraa harka 80 sirriitti uummata keenya tajaajilanii rabbiin isaan haa jiraachisu. Amiin moolamiin. Namni mootummaa akka gara qabu kabaja qaba. Namni mootummaa akka gara qabu dhabe kabaja dhaba jara keenya. Amma Itoophiyaa nu bira kutee obboleeyyan keenya ka Soomaalii Maqdashoorra, Hargeysarra, Maarroorra Itoophiyaadhaan ajji deeyna jaanii namni egaa nuti Itoophiyaa. Wariyaa haggee katibaate Itoophiyaa. Wallahi. Isaan dhufte goonee Soomaalonni wajan Itoophiyaa. Baandiraa Itoophiyaa fannifatanii baandiraa Itoophiyaa uffatanii Itoophiyaa jalaan namni meeqaatu hajjii dhaqeen siin jee Itoophiyaan barbiyye mangistiidha wallahi. Namachi deemee ilaalee beeka. Soomaaliin tun akka jirtutti Itoophiyaan ni dheeyteen siin jee maal jettame? Tanaafuu Dr. Abiyyiin kun ta'e hamma bakka irraa irratti rabbitti haa guutuuf. Amiin. Egaa wallahi baay'ee nama boonsa. Dr. Abiyyi egaa Itoophiyaadhaaf ta'uu Itoophiyaa fayyaduu bira darbee akka sheekni jedhanitti bira darbee Somaaliidhaaf ta'eera jedhan ollaayyuu fayyadeera. Dhugaa dubbachuu wallahi dhugaa dubbachuu yoo ta'e Dr. Abiyyi wanti inni biyya kana yookaan Itoophiyaadhaaf wanti inni hin ta'in hin jiru. Akka kiyyatti ana silaa Dr. Abiyyi nan beeku waa tokkos dhuunfaatti wanti inni saayibii ta'u hin jiru. Haa ta'u akka biyyaatti biyyoo hojjetamuun saayibiif hojjetamuudha. Erga akka yaada kootiitti erga Itoophiyaa wanti jedhamtu maqaan jedhamu hundaa'ee mootummaa argattee waan hamma Abiyyi hojjete hin hojjenne jedha. Dr. Abiyyi akka sabaatti, akka amantaatti, akka biyyaatti tolchuu malee wanti inni balleessee jiran jedhan. Maaliif magaalawwan Itoophiyaa keessa jirtu kaane yoo ilaalle baay'eensi hamma akka waan lafaa kaatee diigamtee ijaaramaa turti. Garuu kanneen duraan irra ture nyaatee deeme Sheekaa Roobeen waan kanatti baay'ee haasa'ee ture. Maaliif dadhabama? Inni dur biyya nyaatee qorqee ture yoo ittiin ka'amne hin qeeqamne inni immoo biyya ijaaru kun maaliif itti ka'ama jedhaa ture. Anis akkuma qixxa kootinis akkasiin jedhaanii Dr. Abiyyi awwaan hin jedhuun qabu umrii isaa rabbi nuuf dheeressu kaayyoo inni biyya kanaaf qabatee biyya ijaaramiinsa biyyatti qabatee fiixaan rabbi isaaf habaasuun jedha. Ani egaa waan hin danda'amuun wanti hojjedhu hin jirudha malee waan hin danda'uun Dr. Abiyyi biraan dhaabbadha. Du'aa isaa kadhachuudhaaf hin dadhabu. Gaafa filannoo gaa namoota baay'eetu Dr. Abiyyi deeggaree natti ka'aa turanii walaakin an abadan nan hin dhiisu Dr. Abiyyiif
filachuu bira darbee isan ganama dhaqee filadhu halkan sana laylii rakaa lama dhaabbadheen Dr. Abiyyiif hin kadhadha jedhee kadhadhees ture rabbis du'aa'ii koo sigaa alhamdulillah taqabbaleera. Har'as ammas an kaniin Dr. Abiyyiin gargaaru du'aa'ii kadhachuudhaan Dr. Abiyyi biraan dhaabbadha. Waan hojjetamuu qabu immoo waan irraa eegamu akka namummaa tokkootiin hojjechuudhaan biraan dhaabbadhan jedha. Waan Dr. Abiyyi gaa biyya keessatti bira darbee biyya alaatti illee namoota baay'ee fayyadee Itoophiyaawii bira darbee nama Itoophiyaan taanillee baay'ee fayyadee gaa akkuma dhageessanu amma ishee kanarraa akka dhageessanu jechuukooti. Egaa kanatti aansee immoo mee viidiyoo tokko ilaallee walitti adiibinu. ሌላው አስገራሚ ብዬ ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ደግሞ አንዲት ወፍ አንድ ሰውዬ ጭንቅላት ላይ አረፈች። ይህ ሰው ሐጅ እያደረገ ባለበት ሰዓት ላይ ካዕባን ጧፍ እያደረገ ነው። ጧፍ እያደረገ ባለበት ሁኔታ ላይ ምንም ሳትነሳና ተነስታ ሳትበር ጧፉን ሙሉ ለሙሉ ጨረሰ። Ajaa'iba gaa kuni simbiroon akkanatti nama kanarra teessee xawaafa hajjii alanaa bara alanaa kana xawaafa kana namaa wajjin akkas xawwafte. Egaa namni kun illee bifaan egaa Habashaadhuma fakkaata. Hammas Itoophiyaadhuma duukaa akkuma Sumaaleen karaa Itoophiyaatiin hajjii dhatte simbiroon illee karaa Itoophiyaatiin dhatte moo hin jedhaani isin kolfisuudha maafanii. Egaa jara keenya hajjiin bara alanaa yookaan mudannoo danuu qaba. Kaabaa naannoo kaabaatti wantoonni dhalate baay'eetu jira. Inshallah viidiyoo kanatti aanu isiniifan dhiyeessa. Mudannoo wantoota nama mudate kaabaa bukkeetti namoota kaabaa biratti argaman namoonni baay'een wanti nama dinqisiisu wanti nama rifachiisu baay'eetu jira. Inshallah kuni amma waan dinqamu waan ajaa'ib nama jechiisuun simbirroo kana tokko qabadheen dhufe. Kanarra immoo viidiyoo baay'eetu jira kanneen namoota achi jiran arganirra. Inshallah viidiyoo kanatti aanu laalee yoo laayikiin keessan guyyaa tokko lamaan kana keessa laayikii 30 danuun jedhu laayikii 30 yoo ga'e inshallah waan baay'ee nama rifachiisu kaabaa bukkeetti waan alanaa argame isiniifan qabadhee dhiyaadha. Waan kana wal fakkaatuunis kaabaan biyya keenya keessatti ijaaramee jira. As godinuma Jimmaa keessatti ijaaramee jira waan ta'eef isaanis wal qabsiisee isiniifan dhiyeessa. Egaa laayikiin meeqan jedhe 30 laayikii 30 jechuudha. Egaa inshallah kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya hordoftoonni keenyas maamiltoonni keenya akka badhaasa argatanuudhaafis badhaasa qopheessaarra namni dafee viidiyoon isa bira ga'ee haasaa keenya viidiyoo keenya dhaggeeffatee haasaa keenya irraa hubatee badhaasa kaardii tokko in argata jenneerra. Egaa kanneen hamma yoonaa na wajjin turtan baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.